Dhaddacha jaalalaa. Dhaddacha jaalalaa. Dhaddacha jaalalaa. Dhaddacha jaalalaa. Dhaddacha jaalalaa. Dhaddacha jaalalaa. Warra dhugaan wal jaalatu. Warra karaa halaalaatiin walitti hidhamee bultii jaarrate. Warra jiruu gaarii jiraachuu jiruutu wal himata. Himataa fi himatamaan yookiin ammoo himattuu fi himatamtuun dhaddacha irratti dhihaatanii jiru. Abbaan murtii kennuuf qophaa'ee jira. Abbaa moohatu walitti ilaalla. Dhaddacha jaalalaa. Iyyannoo jaalalaa. Iyyannoo jaalalaa. Dooseen jaalalaa banamee jira. Iyyataa duraa. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Akkam jirtuu qopheessitoota dhaddacha jaalalaa. Ani maqaan kiyyaa Abdii Hassan jedhama. Oliyyannoo kiyyaaf akka deebii qubsaanaaf kennitan abdiin qaba. Ani haadha warraa koo baay'een ishee jaaladha. Isheenis na jaalatti. Yeroo hunda ganamaas ta'ee galgala yeroon dalagaarraa gara manaa deebi'u fuula bareedaa kanaalaan irraa gammaduun na simatti. An bakka dalagaatii isaa dalagaa koo yeroon fixadhu galee isii arguuf baay'een ariifadha. Ijoollee tiyyaas haala gaariin naaf kunuunsiti. Maatii kootiifis kabajaa guddaa qabdi. Ollaa fi hiriyoottan koo hunda naaf kabajji. An hojii ishii hundatti gammachuun qaba. Garuu bakka itti waliif hin galleetu jira. Sunis yeroon bakka fageenyaas ta'ee bakka dhiyoo dhaqee manatti deebi'u bilbila koo sakattaati. An bilbila koo itti kennuun fedhu. Yoon itti kennees lakkoofsa isheen hin beekne hidheen itti kenna. Guyyaa tokko ati bilbila koomaaf shakkitaa jedhees aappilikeeshina fayyadamu hunda maqaa namootaa fi namaan itti dubbataa jiru ittan agarsiisa. Garuu isheen hin amantu. An bilbila koo irratti dubartootaan hin dubbadhu. Isheen waan ani dubartoota biroo waliin hariiroo qabu seeti. Wanni an dhoksuufis odeeffannoo adda addaa iccitii nama waliin waan hin qabuuf waan isii hin barbaachifne. Wanti kun jaalala keenya wayii miidhaa jedheen sodaadha. Dhaddacha jaalalaa kanarratti maal nan jettu? Deebii isinirraa eeggadhaa galatooma. Hayyee faree yaadoo qabattee dubbadhu. Akka nama nutti jaalaltiif toominaan tolti. Jaarsaaf jaartiin osoo waan takkallee wal dho'isuu baatanii na gammachiisa. Jarri lameen jiru addunyaa tanaa irratti waliif hirkoodha. Waliif amanamoo ta'uu qabu. Waliif amanamuutu irra gaarii. Jaarsaaf jaartiin amanamuu hundarraa dho'ifamuu wal garsiisanii osoo maqoon jidduu isaanii jiraachuu baate bareedanatti fakkaatanis. Garuutu wanti gariin kan maqoo dhuunfaa ta'us nama jira. Waan maqoo dhuunfaa ta'es waliif kabajuutu barbaachisa. Yeroo tokko iccitiidhaa yaanii haadha warraatitti himanii haati warraatis iccitiidhaa jettee nama akka malee isitti dhiyaattutti waan akkasii himuutu malaa jechuudha. Kanaaf wanti takka iccitii jaamee wanti nama bira dhufee iccituma ta'ee yoo qabame gaarii ta'a. Nuti yaada keenya asumarratti gabaabsinee gama abbaa murtii dabarsina. Ati iyyannoo lammaffaatti dhufi. Iyyannoo lammaffaa ani iyyattuu maatu qaabaa jedhama. Namni an himachuuf deemu abbaa warraa kiyya kabajamaa maatu qaa'aa jedhamudha. Abbaa manaa kiyya haalaan jaaladha. Innis haalaan na jaalata. Anaa fi inni biyya Saawud Arabiyaa keessa iddoo adda addaa jiraanna. Yeroo hundaa telefoonumaan wal dubbisna. Garuu inni amala addaa tokko qaba. Waanuma xiqqoof bibba'ee dallana. Yeroo dallanu telefoona kiyyas na jalaan kaasu. Naafis hin bilbilu. Garuu akka na jaalatu hin beeka. Gama birootiin inni maatii kiyya hin fedhu. Ani immoo maatii isaa hundaa akka maatii kiyyaatti jaaladha. Waan hundaaf usee beeba'uun isaa kun yaaddoo guddaa natti tahee furmaata waan kanaa barbaaduuf gama dhaddacha kanaa dhufe. Murtee abbaa murtii irraa kennamu obsaan eeggadha. Hayyee Muhammad yaada qabdaa? Annaaf hin galle iyyannoon tun. Maaliif? Jaarsa kiyyoo hojii telefoonumaan wal argina jettee bara. Duuba maaltu siif hin galin? An barumsa fagootiin beeka malee bultii fagootan waan beeku. Hayi, ati waan addunyaan tun itti jirtu quban qabdu? Uummanni keenya kan biyya Arabaa jiru hedduun jiru akkanaa kana jiraataa bar. Namni biyya faranjiitis jaartii biyyatti fuudhee isii biyyatti dhiisee fi biyya faranjii jiraata. Kunoo ni beeytaami maaliif hin beeku jetta duuba? Hin beeku jechuun nama dhiba jechuu kiyya. Namni eega wal fuudhee booda adda fagaachuun ulfaata. Haaluma jiruutu tana nama muuda. Akkasii murtii gama sheekaa dabarsina moo iyyannoo biroo qabda? Hin qabu. هي زوجتي عنوانها عنواني وحبيبتي بستانها بستاني. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم جرتن أقفتو تخيري له بك جرتن ندتي ربي خير خيس أول شيء سنابول شيء جادا قم سجنتا كيني سجنتا ددت جالتي دبره ديبسان يوكاو مرتين فرماتا بإذن تبارك وتعالى تحديثا كتابا إلى اللتات تقرآن ربي تيفي حديث نبي كينياتين يالي قونو تاتي قافتان توقفا وانجو أني جارتين تي تأكناتي والجالان النكبج واحد دبتيجو ربي سيادي سجن أي رب ولسنا هجالة سجن تسجالت تا إلمان سي قدستو تا وركي سي خبجو
jaartii haftee hin qabne san akkasumatti rabbi si haadhisu jenna. Atilleen rabbi galatoonfatu hin irraanfatin. Namni rabbi ofii galatoonfate rabbiin isaaf dabala. Ammoo rakkina tokkootu jiraa jedhe. Rakkinni jiru telefoona sakattaatii. Shakkii qabdi jechuun waswaasa qabdi jechuun. Nabiin keenya alayhi salaatu wassalaam maal jedhan? Man istamaca ilaa hadiisi qawmin wahum lahu kaarihuun aw yafirruuna minhu subba fi udhunihi al'aanuk. Namni haasawa nama tokkoo dhageeffate, haasawa ummat tokko ka ummanni sun haasawa san akka inni dhageeffanne fedhan yookaa ka irraa baqatan ebalunun dhagahin je'anii ka inni ammoo jala deemee hatee dhageeffachuu haa ta'u dirqiin dhageeffachuu haa ta'u nama san duuba qixaaxni isaa adabbiin isaa rabbii guddaa biratti sibiila baysanii gurra isaatitti naqan. Subhaanallah. Amri laafaan seenaa. Telefoona namaa bantee laalin hin dhageeffatin mistira isaa barbaadde. Telefoona xalaftee hiitee waan namni haasa'u hin dhageeffatin. Hadiisa Nabi Muhammad kana hadiisa kanaan halaakamta. Murtiin dabartee jirti, murtiin nama gartee haasa'u namaa dhageeffatu jechuudha. Hin dandeessu sibiila baysanii gurratti naquu. Hin dandeessu subhaanallah azaabni hamaadha. Naam. Hin xalafin hin dhageeffatin telefoona. Akkasumatti hin shakkin ammas. Waan qabatamaan argite qofa irratti shakkiin kee haa ta'u. Waan qabatamni biran jirre akkanumatti lafaa kaateen shakkin. Inna dhanna akdhabu alhadiis jedha nabiin keenya alayhi salaatu wassalaam. Seeteedhaan deemuun kijibarraa irra guddaa kijibaati jedhe. Akdhab irra kijiba. Seetee ofirraa dhiisi. Obboleeysa islaamaa jaarsa dhiisi. Obboleeysa islaamaa tokko seetee ittiin badan. Waan dandeeyseen dubbii isaa, hujii isaa, ilaalcha isaa khayritti fassariifi. Akdhabu alhadiis. Naam. Kijibarraa irra guddaa jee nabiin keenya dubbate jechuudha. Sirrii tiisuun barbaachisa ammas. Wa awfuu bilcahd inna alcahda kaana mas'uulaa. Sirriin baay'ilama. Mistirri baay'ilama. Baay'ilama guutaa. Baay'ilamni gaafatamaa ta'ee jira jedhe Rabbi subhaanahu wa ta'ala. Baay'ilama namni diige ni gaafatamaa jechuudha. Naam. Kanaaf dhoysaa isaa inni tiifachuudha qaba. Isiinis jalaa beekuu barbaaduu hin qabdu. Dirqama dhoysaa yookaan sirri yookaan mistira waan jedhamu teessuun isarratti jechuudha. Sirriin tee hidhiitee biran dabrinii jedhan duuba. Hidhiitee biran dabrin. Hidhiitee tanarraa ala baanaan kalaas kutte jechuudha. Gariin namaa mistira yookaan sirrii namaa hin himin jee nama jalaa hima. Ka inni itti himu sunilleen hin himinnaan jedhanii jedhee hima. Sunis hin himinnaan jedhanii jedhee hima. Hin himin jaatuma osoo himan addunyaa guutuu wal geessee jechuudha. Sirriin jabdu. إذا حدث الرجل بالحديث ثم التفت فهي أمانة جه نبي كنيا عليه الصلاة والسلام قربان هاسوا يوغا ما غمانا من الأجوه الدميسة نجلاني مني الأفدي ما أجيبر سن أمانة نجي نجلاني مني إفديم هني من نمني قرين مسترنا ماهما قرين كما أفيه من نجلاني من جا كأتوك أبتشو دان ديس نمني سنسيك أبتا أتو ويلكانتك الكالون تيتوك أبتشو دابدي فرها دبرستهمتي أكمت نمني سنسيك أبتا akkamitti ammas nama san komatta maanaa dhoysuu dhabe jette maa of hin komanne atuuf dadhabde atuu qabachuu dadhabdee gadhiiste. Naam. Nabiin keenya alayhi salaatu wassalaam waan jedhan istaciinuu calaa qadaa'i ilxawaa'iji bilkitmaan aw kamaa qaala alayhi salaatu wassalaam. Dhimma keeysan fixatu irratti dhoysuudhaan uf gargaaraa jedhe. Waa dhoyfachuudhaan maaliif? حديث بيرو كيستي شفتي نما نعماتك كأرجتي محسود أكن جنبين عليه الصلاة والسلام نعماتك كنمني أرجتي أدويتو حاسدتو كنيما ما أرجت يروت البهايا استعينوا على إنجاح الحوائج بالكتمان جت لفزينتك. نعم حاجوليت أمرة الرد لو يسود أنو فقرقارا
maaliif aduwwitu akka ati bikkaan hin geenye godhaa jechuudha. Zamanni amma keessa jirru kun zamanul kashfi jedhama. Zamana namni waa dhoyfachuu hin dandeenye subhaanallah. Ka gabbahee waa hunda uf facaasu jechuudha. Ka waa hunda feesbuuk hin gaatu. Feesbuukii waa itti kataban ta'e waa hunda kama lallabatu jechuudha. Waa hunda magaalarra oolfachuu ka barbaadu. Eeysaan ummanni akkana aduwwii jalaa diina jalaa bahuu dandeessire. Naam. Gama gaafii lammeessuudhaa dabarraa gaafataa lammeessaa waan jiru jaarsi kiyya jetti faarsitee rakkinni isin irraa himtuu ni dallanaa jetti. Na jaalataa moo hin beekaa jetti. Ni dallanaa ammallee aanaa kiyya naaf hin kabaju. Naam. Aanaa kabajuu dhabuun itti fakkaate malee jaalalli isaa feeki. Isin dura dabarsinee jirra. Gurbaan intala gurraattii Suudaanii jaalatee sababa saniif Suudaan gosa guutuu jaalatee san bira dabree saree gurraattii tabifa fireentii isaa qabdu jaalate. Tabifa gartee jaalallee isaa qabdu san jaalate jechuudha. Sun jaalala dhugaati. Namni yoo jaalala dhugaa nama jaalate warra waliin nama jaalata. Haadha abbaa waliin nama jaalata. Obboleeyyanii waliin nama jaalata. Kophaa nama san qofan jaalatu. Sun jaalala feeki. Si qofa jaaladhaadha sun. Haasirra reeffatu jaalala isaa. Dallansuu. Wanni ammallee isin isarraa jibbite. Dallansuun. Nabiin keenya laa taqdob. Faraddada miraara. Hin dallanin. Akkana jedhe. Hin dallanin. Dallansuun hamtu. Min madaakhili shayxaan jechuu jira ammas. Karaa shayxaan ittiin nama seenurraa takka isiin tun. Dallansuun tun jechuu. Min madaakhili shayxaan. Naam. Yoo ati aarte duruu dhufe shayxaantichi. Aarii san keessa akka dhiiga namaa dhangalaasuu barbaada. Akka dhiiga namaa jisitu. Akka arrabaan dubbattee waan badduu takka dubbattee gartee nama sanii wal murtu barguyyaa akkasii akkasinaan jeejee xinsoo yookaa jibbaa gadoo jabduu si qabatee jechuudha. Kanaaf aariin hin barbaachisu. Irra jabaan namaa الذي يملك نفسه عند الغضب. نبي كينيا عليه الصلاة والسلام جبانا ما ترى يرو دبته. جبانا ما جتون نما يرو دلني لبو فيك أبودا توجه. غيرتنا ما يجو جبانا ما ساني. غرين أريتنا درجة يوكا جبوم متى كلا لجرا. أني نار وأنا كنا نار وأنا كنا نار جاك أول جرا. أرين خفة العقل الرارف تجان حفلنا عقلي الرارف تجان دوب أتي نما جباتو نبو غرسيسو أتي لافانا ما تو غرسيسا كان فالو تاكنا حالا كان برجل جرو برباچسا سغنتا كينيا كديبي ددچا اسمت دامنا hanga sagantaa biraatiin walitti deebinutti nagayaan oolaanuu bulaa jenna. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم وجعل الجنة الفردوس مأواكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السلام إلى اللقاء. Daddacha jaalalaa. Daddacha jaalalaa. Daddacha jaalalaa. Daddacha jaalalaa. Daddacha jaalalaa. Daddacha jaalalaa. Warra dhugaan wal jaalatu. Warra karaa halaalaatiin walitti daamee bultii jaarrate. Warra jiruu gaarii jiraachuu jiruutu wal himata. Himataa fi himatamaan yookiin ammoo himattuu fi himatamtuun daddacha irratti dhihaatanii jiru. Abbaan murtii kennuuf qophaa'ee jira. Abbaa moohatu walitti ilaalla. Daddacha jaalalaa. Iyyannoo jaalalaa. Iyyannoo jaalalaa.